Akkam jirtu maatiin Moonet Academy ani nagaa kooti video keenya guyyaa irraan immoo unit 1 chemistry kutaa 9 kan waliin barannu ta'a jechuudha. Channel kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuun eegala akkasumas hiriyoota keessaniif share gochuun dagatina. Akkuma beekamu waggoota lamman darbaniif Moonet Academy barnoota sadarkaa elementary irraa kaasee aga universitytti barnoota yookaan immoo gosa barnootaa garaa garaa afaan Oromoodhaan barsiisuun isaa yookaan immoo karaa channel keenyaa kana karaa YouTube afaan dhalootaatiin barsiisaa turuun isaa ni yaadatama. Ammallee akkasumatti fufee jira. So kan isinirraa eegamu channel kana walii share gochuun akkasumallee subscribe gochuun tumsuu qofadha jechuudha. So barnoota keenya guyyaa irratti gaafa deebinu immoo unit 1 chemistry and its importance kan jedhu barnoota kutaa 9 chemistry kutaa 9 kan waliin eegallu ta'a jechuudha. So akkuma asirratti mul'atu yookaan jalqabuma seensa isaarratti maalidha? Chemistry gosoota garaa garaa yookaan immoo seektara garaa garaa keessatti maalidha? Baay'ee hundeensaa kan maal ta'edha jechuudha. Jabaatee argamudha jechuudha. Fakkeenyaaf medicine keessatti chemistry ni barbaachisa. Fakkeenyaaf qoricha garaa garaa hojjechuu keessatti akkasumallee food production keessatti akkasumas chemistry gahee guddaa taphata jechuudha. Fakkeenyaaf medicine keessatti yoo fudhanne drugii fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Qoricha akkasumallee food production keessatti illee akkasuma fakkeenyaaf dhugaatiiwwan lallaafaa ta'anis haa ta'u nyaata garaa garaa keessatti maalidha chemistry baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Akkasumallee building construction garaa garaa ijaarsa manneenii garaa garaa keessatti chemistry gahee guddaa ni taphata jechuudha. Akkasumallee agriculture yookaan immoo qonna keessatti fakkeenyaaf yoo fudhanne farra aramaa fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Farra aramaa fa'aa yoo fudhannee ilaalle kan isaan irraa hojjetamanii chemistry yookaan immoo gaheen chemistry baay'ee olaanaadha jechuudha. Akkasumallee warreen akka daappii fa'aa yuuriyaa fa'aa kana fudhannee yoo ilaalle chemistry maal godhachuudha? Gahee guddaa ni taphata jechuudha. Maal keessatti? Agriculture keessatti ni taphata gahee guddaa. Akkasumallee medicine keessattis akkasuma food production, building construction warreen afaan baay'ee keessatti yookaan illee seektara kana malee illee seektara baay'ee keessatti chemistry gahee guddaa maal godhachuudha? Ni taphata jechuudha. So barnoota keenya irraa keessatti maal ilaalla jechuudha? Chemistry jechuun maal akka ta'e akkasumallee faayidaan isaa what is chemistry and its importance kan jedhu kan waliin barannu ta'a jechuudha. So kan isinirraa eegamu video kana aga xumuraatti ilaaluu qofadha jechuudha. So 1.1 definition and scope of chemistry jedha. So jalqaba irratti kan nuun ilaallu hiikaa chemistry kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So chemistry is a science that deals with properties, composition and structures of substances. So chemistry kan inni qo'atu saayinsii waa'ee maalii qo'atudha jechuudha. Property yookaan amala wanta tokko akkasuma composition isaallee akkasuma structure yookaan caasaa wanta sanaa maal kan godhudha kan qo'atudha jechuudha. Fakkeenyaaf wanti tokko amala akkamii qaba? Structure isaa yookaan immoo caasaan isaa maali kan jennee adda baasuu kan dandeenyu yookaan immoo chemistry kan inni fayyadu saayinsii waa'ee amala wanta tokko akkasumallee structure wanta sanaa kan nutti himuu danda'udha jechuudha. So karaa salphaa maal jechuudha? It is a branch of science that studies waa'ee maalidha? Chemistry damee saayinsii ta'eetu waa'ee maaterii akkasumallee maateriin sun immoo amala akkamii qaba? Property akkamii qaba? Composition isaa akkamii? Structure isaa transformation yookaan changes inni nuun jennu amala akkamiidha? Isa nuun jennu kan qo'atudha jechuudha. Fakkeenyaaf studying how hydrogen and oxygen react to form water. Hydrogenii fi oxygenii wal nyaachuun bishaan nu laatu isaanii akkamiin akka adda baafnuuf kan nu gargaaru maalidha jechuudha? Chemistry jechuudha. So salphaamatti chemistry maal jennee dubbachuu dandeenya jechuudha. Chemistry is a branch of science that studies matter, its properties, composition, structure and
transformations or changes isa nuun jennu jechuudha. Fakkeenya yoo fudhannee ilaalle immoo studying how hydrogen and oxygen react to form water jennee ibsuu dandeenya jechuudha. So inni kan biraan substance isa nuun jennu. So substance yookaan immoo wantoota jennee isa nuun ibsu jechuudha. So substance means it is a particular kind of matter with uniform what properties. Substance jechuun immoo wantoota jechuun immoo maaterii maal ta'anidha amala wal fakkaataa qabaatanii argamanidha jechuudha. Yookaan immoo it is a form of matter that has definite what composition and uniform properties warreen jenna jechuudha. Fakkeenyaaf pure water fi pure oxygen gas fudhannee yoo ilaalle isaan kun maalidha? Substance property isaanii wal fakkaataadha akkasumallee composition isaanii wal definite dha jechuudha. So kanaaf iyyuu akkuma asirraati example biraa fudhateeru gold and silver, water, soap and stable salt warreen jedhaman warreen kun maalidha? Substance yookaan immoo wantoota jechuudha. So erga kana hubannee booda inni kan biraan maaterii jechuun maal akka ta'e jechuudha. Matter jechuun immoo it is a physical substance and which occupies space and possesses rest of mass yookaan immoo bakka wanta qabatu wayii tokko substance yookaan physical substance dha. Physical substance ta'ee bakka qabachuu kan danda'u akkasumallee maalidha? Hanga murtaa'aa kan qabachuu yookaan anything that has mass and occupies space. Hanga kan qabu akkasumallee bakka kan qabachuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf heer weetarii fudhannee ilaaluu dandeenya, heer qilleensa illee fudhannee ilaaluu dandeenya, ayirenii faallee fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. So example book, pencil, television and stool warreen jedhaman warreen kun hundi isaanii illee maateriidha jechuudha. Maateriidha jechuudha. So simply matter means anything that has mass and occupies space jenneetu ibsuu dandeenya jechuudha. Kan biraan the property yookaan immoo properties of substances kan jedhu jechuudha. Properties of substances that attribute quality, characteristics jedha asirraati. Every substance in the universe which we live has own properties. Property yookaan wanti addunyaa kanarra jiru maalidha? Amala mataa isaatii ni qabaata jechuudha. Fakkeenyaaf weetarii fudhannee yoo ilaalle bishaanni keleriin qabu yookaan immoo halluu dhabeessadha. Akkasumallee taste yookaan nama qabu magaalaa properties of matter karaalee garaa garaa identify gochuu dandeenya jechuudha. Inni jalqaba physical property kan jennu jechuudha. Can be observed without changing composition. Kan biraan chemical property inni jennu immoo substance sun reaction erga gaggeessee booda yookaan immoo describes how a substance is reactive. For example iron rusting in air warreen jennu jechuudha. Warreen kun propertiin maalii akka isaan qabaatan garaagarummaa isaanii physical property fi chemical property gidduutti kanneen argamanidha jechuudha. So fakkeenyaaf physical property jalatti calorie fi melting points of ice yookaan immoo qabxii danfinaa kan cabbii fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Isaan kun maalidha? Observe gochuu dandeenya jechuudha. Karaa kamiin without changing the composition yookaan immoo composition isaanii utuu hin jijjiiramin observe gochuu dandeenya jechuudha. So garaagarummaan physical property fi chemical property kanneen kanadha jechuudha. So inni taanu composition sun jechuudha. Composition jechuun immoo nature of something, ingredients or constituents. Uumama wanta tokko ingredients isaa jechuun yookaan immoo constituentii wanta of keessatti qabatee jiru irratti kan hundaa'u jechuudha. How a whole or mixture is made up yookaan immoo maalirraati yookaan makaan sun maalirraa akka hojjetame jechuudha. Fakkeenyaaf table salt yoo fudhannee ilaalle it is composed of what? Sodium and chlorine. So in case of this sodium and chlorine is what? It is ingredients. So generally composition means the nature of something which is ingredient or constituent warreen jennu jechuudha. So composition maateriin sun maalirraa akka inni hojjetame kan ibsudha jechuudha. It describes what matter is made of and in what proportion isa jennu jechuudha. Fakkeenyaaf
akkuma table salti fudhanne malee kabraa yoo fudhanne watery fudhanne ilaaluu dandeenya jechuudha. Watery is composed of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. So in case of this, watery is half ingredients. So yookaan immoo constituent isa lama jechuudha, hydrogen fi maal jechuudha, hydrogen fi oxygen jechuudha. So garaagarummaan composition matter property illee jarreen kana jennee ibsuu dandeenya jechuudha. So inni kan biraan structure. So the arrangement and relationship is between the parties or elements of something complex is known as structure. Structure jedhamudha. Fakkeenyaaf school buildings are made up of roof, ceiling, doors, windows, walls and floor arranged in certain order. The arrangements of each of these parties are known as structures of the school building. So structure jechuun immoo describes how atoms are arranged in a substance yookaan immoo atomonni sun akkamitti arrange ta'anii jiru kan jedhu kan ibsu jechuudha structure jechuun. For example, in water 2 hydrogen atoms are what bonded to 1 hydrogen or 1 oxygen atom in what a bent shape yookaan immoo shape bentiidhaanii maal godhee jira jechuudha. Oxygenii fi yookaan immoo wateriin form gaafa ta'u hydrogenii lamaa fi oxygenii tokko gidduu shape bentitee argamutu jira jechuudha. So yeroo kana structurein wateriin gaafa uumamu argina sun maalidha jechuudha, benti kan ta'u jechuudha. Kanaaf walumaa gala structure jechuun maalidha, it describes how atoms are what arranged in a substance jennee ibsudha jechuudha. So garaagarummaa isaanii haala kanaan maal gochuu dandeenya, hubachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan transformation isa nuun jennu. Transformation. So transformation is a substance what marked change in formiidhaan jijjiiramuu danda'a. Nature or appearance akkaataa mul'ina isaa irratti yookaan uumama isaa akkasumallee formii isaa irratti jijjiiramni mul'achuu danda'a jechuudha. Yookaan immoo jijjiirama jechuun wanti tokko formii isaa yookaan uumamni isaa akkasumallee argamni wanta sanaa gaafa jijjiiramu maal ta'e jechuudha, jijjiirameera jechuudha. So these transformations are accompanied by energy change yookaan annisaa jijjiiramaatiin kan maal ta'udha, kan jijjiiramudha jechuudha. Annisaa jijjiiramaatiin kan jijjiiramudha yookaan immoo the conversions of one form of matter into another yookaan gara tokko gara biraatti jijjiiramu jechuudha. So as keessatti jijjiirama lamatu jira. The first one is physical change isa nuun jennu jechuudha yookaan immoo physical transformations isa nuun jennu. Isinni kun maalidha? No new substances what formed yookaan immoo substansiin sun akkuma jalqabaatti kan hafu jechuudha. Fakkeenyaaf jijjiirama fiizikaala jalatti yoo fudhanne ilaalle maal fa'aa ilaaluu dandeenya? Waraqaa tokko yoo iddoo lamatti kutne waraqaan sun maal hin taane iddoo lamatti cite malee maal hin taane waraqummaan isaa sun hin jijjiiramne jechuudha. So there is what? There is no new substances formed in the deebisuu dandeenya jechuudha. Akkasumallee inni lammaffaan chemical changes nuun jennu. Inni kun immoo new substances what formed. For example, burning paper yookaan immoo waraqaa gubuu fa'aa jechuudha. Waraqaa yoo gubne maal ta'a? Waraqaan sun gubateedha kan inni dhumu. So jijjiirama keemikaalaa ta'e jechuudha. Burning of paper. So garaagarummaan physical change fi chemical change haala kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. So generally barnoota keenya irraa keessatti maal hubanne jechuudha. Jalqaba chemistry maal akka ta'e hubanne irraa akkasumallee substance jechuun matter jechuun akkasumallee properties of matter illee ilaalle jirra jechuudha. Akkasuma composition, structure and transformation yookaan change jechuun maal akka ta'e ilaalle jechuudha. So exercise kana kan waliin hojjennu ta'a jechuudha. Sattaanu so barnoota keenya taanu scope of chemistry kan jedhu irraa kaasnee kan walitti deebinu ta'a. Kanaaf viidiyoo kana haga xumuraatti ilaaltanitti yoo ta'e akkasiin jaallattan abdiin qaba. Waliif share gochuun akkasumallee haga yoona subscribe kan hin goone yoo jiraattan subscribe gochuun dagatina nagaan tura.